Humnoonni fannoo Amaaraa ajjeechaa hidhattoota poolisii fi milishoota Oromiyaa irratti tibbana raawwatan booda ammas badii birootiif qophiitti jiraachuu himan. Humnootni finxaaleeyyii garee Baaldaraasiin hoogganaman doorsisa afaanitirraa gara tarkaanfii barbaadan fudhachuutti ce'anii jiraachuu jiraattonni himatan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii konkolaataawwan deeggarsa nyaataa fi dhiyeessii biraa fe'an 13 eebla 1 bara 2022 magaalaa guddoo naannoo Tigraay geessuu isaanii beeksisan. Abiddi mandara indaastirii magaalaa Finfinnee fi Hargeessatti mudate qabeenya guddaa barbadeesse. Boqonnaa irra kan ture taphni Piriimeer Liigii Itoophiyaa torbee 16ffaa roobii hanga sanbata xiqqaatti taphatamee jira. Kunneen hangafoota oduu keenya kan har'aatii akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa 11 amma oduu bal'inaa isinitti himna an Mahadii Abdulbaasit. Oduu keenya kan jalqabaatiin humnootni faannoo Amaaraa ajjeechaa hidhattoota poolisii fi milishoota Oromiyaa irratti tibbana raawwataniin booda ammas ajjeechaa biroof qophiitti jiraachuu himan. Hoogganaan humna hidhattoota faannoo Amaaraa haasaa miidiyaa Abbaay jedhamu irratti taasiseen duulli weeraraa lafaa fi duguuggaa sanyii Oromoo irratti gaggeessaa jiraniif qabsoon faannoon Amaaraa itti jiran daran jabaatee kan itti fufu ta'uu ibsa isaanii kana keessatti akeekanii jiru. Gammachiis Magarsaa dabalata oduu kana akka itti aanuuf dhiyeessa. የቆሰለውን የሞተውን ከናዛዣቸው ጭምር አሸማቀን አንቀጥቅጠን ሰባብረን እስከ ዘመሮን ድረስ አሩን ያበላነው የኛ ፋኖ ነው። humnootiin faannoo Amaaraa ajjecha hidhattoota poolisii milishoota Oromiyaa irratti tibbana raawwataniin booda ammas ajjechaawwan biroof qophiitti jiraachuu himanii. Hoogganaan humna hidhattoota faannoo Amaaraa haasaa miidiyaa Abbaay jedhamu irratti taasiseen duulli weerara lafaaf duguuggaan sanyii Oromoo irratti gaggeessaa jiraniif qabsoon faannoon Amaaraa itti jiru daran jabaatee itti fufa jechuun ibsachaa jiru. Dhaadannoon humnoota faannoo Amaaraa kun tibba kana godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee ganda Qorkee jedhamutti tarkaanfiif ajjechaa poolisoota milishoota Oromiyaa irratti gaggeessuun booda injifannoo argatan ilaalchisuudhaan haasaa miidiyaa Abbaay irratti taasifameen ture. Gareen hidhattoota humna faannoo Amaaraa kun gaaffii miidiyaa Abbaay qubsuma isaaniitti deemee taasiseefiin akka jedhanitti hoogganaan faannoo tokko ibsa laateen naannoo Qorkeetti poolisoota milishoota Oromiyaa irratti injifannoo galmeessuun bakka tokkotti namoota 100 ol ta'an du'aan adabuuf garee isaaniirraa loltuun tokko qofti kan wareegame ta'uu dubbata. ከኛ ወንድማችን ወኔው ቢኖረው ምን ቢለው ማላ ጀግና አንድ ልጅ ተሰውቶብናል። ከነሱ ከመቶ በላይ ቁጥር የለውም የና ላይ ይባላል። የቆሰለውን የሞተውን ከናዛዣቸው ጭምር አሸማቀን አንቀጥቅጠን ሰባብረን እስከ ዘመሮን ድረስ አሩን ያበላነው የኛ ፋኖ ነው። ሸዋ ፋኖ torban dabre keessaa humnootiin faannoo Amaaraa kunniin dachee Oromiyaa irratti hoogganaa humna milishaa Oromiyaa dabalatee lubbuu poolisoota hedduu wayita rasaasaan duguuganitti Oromiyaa 11 irraa waajjira kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa ka godinichaaf kanaan afaan taallee bilbilaan gaafannee deebii nuuf kennaniin humna hidhatee hin beekamnetu ajjecha milishoota keenya murtaa irraan ga'ee jechuun waakkatanii turani. Gareen hidhattoota faannoo Amaaraa kunniin tumsaaf ijaarsa mootummaa naannoo Amaaraatiin taliigamuudhaan Oromiyaa humna waraanaatiin weeraranii mallattoo akeektuu naannoo ofirra dhaabbachaa jiraachuun bakkoota hedduutti mul'achaa jiru. Yeroo itti humnootiin finxaaleeyyii Amaaraa Oromoof Oromiyaa balleessuun duula gaggeessaa jiran kanatti mootummaan federaalaaf mootummaan Oromiyaa ofiin jedhu waraana bilisummaa Oromoof falmu humna badii jechuun yakkuudhaan duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuutti xiyyeeffatanii jiru. Walumaa gala hawaasni Oromoo kanneen godinaalee Oromiyaa haleellaa finxaaleeyyii faannoo Amaaraatiin irra gahaa jiru dhaamsanuuf erganiin sirni mootummaa nafxanyaa yeroo ammaatti duulli Oromoof Oromiyaa balleessuuf gaggeessaa jiran daran jabaachaa waan jiruuf Oromoon tokkummaan isaa daran jabeeffachuudhaan yeroo inni itti diina isaa waloodhaan dura dhaabbatu amma jechuun ammatanii jiru. Oduu keenya kan biraatiin humnootni garee Baaldaraasiin hoogganaman doorsisa afaanitirraa gara tarkaanfii barbaadan fudhachuutti ce'anii jiraachuu jiraattonni himatan. Dilbata kaleessaa magaalaa Finfinnee naannoo Akaaqii Basaqaatti gareen faannoo amantaa Ortodoksii dahoo godhachuudhaan socho'u ergama Baaldaraas irraa fudhateen bataskanatti seenee hordoftoota amantaa Pirootestaantii waaqeffannarra turan dhagaa fi uleedhaan reebanii qabeenya jiru barbadeessanii jiru. Jidduu wal dhabdee kanatti lubbuun namaa ba'eera akkasumas miidhamni cimaan namootarra ga'ee jira. Qabeenyi mana amantaa hannaa fi saamicharra darbee akka hojiin ala ta'utti barbadeeffamee jira. Gareen kun wayita dursee waan godhu miidiyaa fi qaaman doorsisa dabarsu qaamni mootummaa waan jedhe tokkoyyuu hin jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii konkolaataawwan deeggarsa nyaataa fi dhiyeessiiwwan biraa fe'an 13 eebla 1 bara 2022 magaalaa guddoo naannoo Tigraay galuu isaanii beeksise. Erga muddee bara 2021 darbe deeggarsi karaa lafootiin gara naannoo Tigraay ergame kan jalqabaa yoo ta'u sagantaan nyaata addunyaa boba'aa fi deeggarsa biraa guyyaa sanbataa naannicha seenuu isaa beeksisee jira. Bal'ina oduu kana akka itti aanuuf dhiyeessina.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii konkolaataawwan deeggarsa nyaataa fi dhiyeessiiwwan biraa fe'an 13 eebila tokko bara 2022 magaalaa guddoo naannoo Tigraay galuu isaanii beeksise. Erga muddee bara 2021 as deeggarsi karaa lafootiin gara naannoo Tigraayitti ergame kan jalqabaa yoo ta'u, sagantaan nyaata addunyaas boba'aa fi deeggarsi biraa guyyaa sanbataa naannicha seenuu beeksisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaan nyaata addunyaa akka jedhetti konkolaataawwan deeggarsaa fi boba'aa fe'an dabalatan sanbata ganama gara naannichaa imaluu ibsa torbaan dabre baaseen beeksisee ture. Deeggarsi amma gara naannichaatti ergame kunis erga waliigalteen namoomaaf jecha waraana dhaabuu mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti taasifamee torbaaniin boodadha. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamullee daandiin Affaar irraa gara Tigraay geessu torbaan darbe keessa cufaa ture. Kanaafis qaamoleen wal waraanaa turan lamaanuu wal himataa turan. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaan nyaata addunyaa ibsa gama tiwiitara isaaniitiin baasaniin jijjiirama gaariitu jira garuu ammoo kan caalutti hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru. Fedhii nyaataa namoota miiliyoona 5 guutuudhaaf guyyaa guyyaadhaan konkolaataawwan deeggarsa fe'an nagaadhaan akka gara sana imalan barbaanna kan jedhu dhaabbatichi haalli kun akka itti fufu gochuu qabna. Dhiyeessiin daandiiwwan karaa Affaariin geeffaman itti fufsiisuuf hangafoota hunda irraa deeggarsa barbaanna jedhanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken gama isaaniitiin deeggarsi namoomaa dhiheenya keessa naannolee Tigraay fi Affaaritti geeffamuu simannee jirra jedhan. Itti dabaluunis Bilinken qaamoleen hundumtuu tarkaanfii gaarii kanarratti dabaluudhaan Itoophiyaa gara nagaa, tasgabbii fi badhaadhinatti akka imaltu akka mirkaneessaniif gaafanna jedhanii jiru. Konkolaataawwan 13 kanneen deeggarsa namoomaa fe'an gara naannichaa seenuu hordofee qondaalli adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa tarkaanfii gaariidha garuu ammoo deeggarsi namoomaa kun akka addaan hin cinneef sirni diriirfamuu barbaachisaadha jedhee ture. Haa ta'u malee barreeffama obbo Geetaachoon tiwiitara isaanii irratti barreessan jalatti guyyatti deeggarsi konkolaataa 100 barbaachisuuf konkolaataan 13 baatii muddeetiif booda ergamuun akka waan addaatti ilaalamuu hin qabu jechuudhaan namootni hedduu barreessaa turan. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin deeggarsi nagaadhaan akka geeffamu taasisuudhaaf qophii ta'uu himee jira. Waraanni naannoo Tigraayitti sadaasa 4 bara 2022 eegalame miiliyoonota bakka jireenya isaaniitti irraa buqqaasuudhaan badiinsa lubbuu kumaatamaatiif sababa ta'ee jira. Kana malees naannoo Tigraay keessatti qofa harki 90 uummata naannichaa deeggarsa nyaataa akka barbaadu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksisee jira. Gama birootiin deeggarsi namoomaa meeshaalee yaalaa, midhaan nyaataa fi meeshaalee bishaan calalanii qoreeffannoo diimaa idil addunyaatiin ergame guyyaa kaleessaa naannoo Tigraay ga'uun ibsamee jira. Deeggarsi kun baatii fulbaana bara 2021 as deeggarsa namoomaa geejjiba lafarraan naannicha ga'ee kan jalqabaa ta'u ragaan fuula korichaa irratti argame ni mul'isa. Abiddi mandara indaastirii magaalaa Finfinnee fi Hargeessatti mudate qabeenya guddaa barbadeesse. Magaalaa Finfinneetti warshaa uffata Iliyaas kan barbadeesse yoo ta'u, Hargeessatti ammoo iddoo daldala guddaa suuqiiwwan 2000 ol ta'an barbadeessee jira. Daraartuu Shaamii dabalata qabdi. Mandara indaastirii Qaalitti balaa ibiddaa warshaa huccuu Iliyaas irratti dhaqqabeen qabeenyi birrii miliyoona 350 ta'u irratti miidhaan ga'uun himame. Odeessaa sabquunnamtii Koomishinii Hooggansa Ibiddaa fi Sodaa Balaa magaalaa Finfinnee irraa argameen balichi kaleessa galgala naannoo sa'aatii 3:15 irratti kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalitti aanaa 7ffaa bakka addaa mandara indaastirii Qaalitti jedhamu irratti warshicha irratti balaan ibiddaa ga'eera. Ragaa abbootii qabeenyicharraa nu gaheen qabeenyi birrii miliyoona 350tti tilmaamamu miidhaan irra ga'ees jedhame. Balaa ibiddaa kana dhaamsuudhaaf qaamoleen nageenyaa kan hirmaatan yoo ta'u hojjettoota warshichaa sajirratti miidhaan salphaatee akka geessimamee jira. Kantiibaa Attaanaa fi hoogganaan misooma hojii indaastirii magaalichaa obbo Zinxiraar Abbaay bakka miidhaan kun dhaqqabetti argamuudhaan abbootii qabeenyaa warshichaa jajjabeessuun himame. Oduma wal fakkaatuun ibiddi lafa gabaa magaalaa guddoo Somaalilaandii barbadeesse. Ibiddi bakka daldala walitti baay'atee ijaarame keessatti suuqiiwwan 100 lakkaa'aman barbadeessee jira. Iddoo amma ibiddaan barbadaa'e kanatti suuqiiwwan 2000 ol ta'an kan argaman ta'utu himame. Manneen baay'ee walitti maxxananii waan jiraniif hojjettoonni balaa ibiddaa ibiddicha dhaamsuudhaaf karaa seenaniin argachuuf baay'ee rakkachuutu himame. Haa ta'u malee miidhaa namoota 28 irra ga'een alatti badiin lubbuu dhaqqabe hin turre. Balaan ibiddaa kun magaalaa uummanni miliyoona takka tuqaalama keessa jiraatuuf miidhaa olaanaa yoo ta'u magaalaa Hargeysaas magaalaa guddoo Rippaabilikii Somaalilaandii kan beekamte hin argannetti. Somaalilaand kan waggoota 30 dura Soomaaliyaa irraa adda baate yoo taatu jeequmsaa fi haleellaawwan ollaa isii dararaa jiru irraa hanga tokko bilisa. Balaan ibiddaa jalqaba guyyaa Jimmataa naannoo sa'aatii 2tti eegale kunis hanga sanbata bariitti to'atamuu hin danda'amne ture akka gabaasa ejensii oduu EFE jedhamutti. Haa ta'u malee maddi balaa kana hanga ammaatti hin baramne.
Magaalaa tana balaan akkanaa takkaa mudatee hin beeku jedhan kaantibaan magaalattii Abdul Karim Ahmad. Iddoon kunis jiddugala dinagdee Hargeysaati. Hojjettoonni balaa ibiddaa to'achuuf kan danda'amuuf hunda gochaa turan. Haa ta'u malee bakki gabaa kun barbadaa'eeraas jedhan kaantibichi. Balaa ibiddaa kana irratti yaada kan kennan ministeerri muummee UK Boris Johnson ergaa karaa tiwiitarii isaaniitiin dabarsaniin balaa akkanaa kana arguu kootti baay'een gadde. Balaan akkanaa kun lafa gabaa banaa kan jiddugala dinagdee magaalattii dhaqqabe kana yoon arguu baay'een gaddee jechuudhaan gabaafame. Magaalaan keessan deebitee kaati. UKnis yaalii deebisanii ijaaruu Somaalilaandii taasiftu deeggaruuf kan danda'amu hunda ni taasifti jedhan itti dabaluun. Bakka gabaa kanatti kanneen daldalan keessaa tokko kan ta'an Baashiin madda oduu FP'tti akka himanitti jiddugala gabaa kana keessaa daldalaawwan hedduu qaba ture. Haa ta'u malee amma hundinuu gara daaraatti jijjiiramee jedhu. Balaa kanarraa wanti barachuu qabnus lafa gabaa sirriitti karoorsuu wayita balaan akkanaa dhaqqabetti haala ittiin to'atamuu danda'amu mijeessuudha jedhan. Oduu keenya kan ispoortiitiin boqonnaa irra kan ture taphni Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 16ffaa roobii hanga sanbata xiqqaatti taphatamee jira. Taphoota Pirimeer Liigii kubbaa miilaa Itoophiyaa kanaan kilaboonni naannoo Oromiyaa qabxiilee irraa eegamu kan hin galmeessine yommuu ta'u, gulaalli geeba addunyaatiif addaan citee kan ture. Taphootni liigota Awurooppaa biyyoota garaagaraas sanbata lamaan taphatamaniin qabxiiwwan garaagaraa galmaa'anii jiru. Qumbii Gidaaboo dabalata oduu kanaa akka itti aanuuf dhiyeessa. Boqonnaa irra kan ture taphni Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 16ffaa roobii hanga sanbata xiqqaatti taphatamee jira. Taphoota Pirimeer Liigii kubbaa miilaa Itoophiyaa kanaan kilaboonni naannoo Oromiyaa qabxiilee irraa eegaman kan hin galmeessin yommuu ta'u, gulaalli geeba addunyaatiif addaan citee kan ture. Taphoonni liigota Awurooppaa biyyoota garaagaraa sanbata lamaan taphatamaniin qabxiiwwan garaagaraa galmaa'anii jiru. Tapha Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 16ffaa kanaan jimaata magaalaa Walqixxeetti kan imale gareen kubbaa miilaa magaalaa Adaamaa qabxii qoodachuudhaan deebi'ee jira. Tapha roobii darbeetiin sabbataan Qiddus Goorgisiin 3-1 yoo mo'amu kilabni magaalaa Jimmaas qeeduma ofiitti hawaasaadhaan 2-2 mo'amee jira. Gabatee Pirimeer Liigii Itoophiyaa kanaan sabbataa fi kilabni magaalaa Jimmaa duubaan 1-2 irratti yoo argaman, Adaamaan taphoota 16 irraa qabxii 22 walitti qabachuudhaan 6ffaa irratti argama. Qiddus Goorgis Walayittaa Diichaa Hawaasaa fi Faasil Walduraa duubaan 1-4 irratti argamu. Taphoota liigota Awurooppaa torbee kana Pirimeer Liigii Ingilaandiitiin Cheelsiin Saaffoord Biriijii irratti Biraandfoordiin yoo rukutamu, Maanchestar Yuunaayitid qabxii qoodatee jira. Geeba Pirimeer Liigii Ingilaandii kana kaasuudhaaf morkii cimaa keessa kan jiran Maanchestar Siitii fi Liiverpuul, Barnlee fi Waatfoord galchii wal fakkaataa 2-2 mo'atanii jiru. Manchester United fi Leicester City dabalatee Leeds United Southampton wajjin Brighton Norwich City wajjin qixaa yoo xumuran, Wolves Aston Villa West Ham Everton 2-1 Tottenham Newcastle 5-1 mo'achuu danda'anii jiru. Taphni Crystal Palace Arsenal wajjin qabu galgala kana ni taphatama. Taphoota La Liga Spain torbee kanaatiin kilaboonni 1-4 jiran hundumtuu injifannoon xumuranii jiru. Real Madrid Celta Vigo 2-1 Atletico Madrid Alaves Real Betis Osasuna 4-1 yoo mo'atan, Barcelona Sevilla 1-2 mo'achuudhaan gara lammaffaatti dhufee jira. Gareen Jaaviin leenji'u Barcelonaan jijjiirama guddaa agarsiisaa kan jiru yommuu ta'u, tapha tokko osoo hin taphatin qabxii 57 Sevilla fi Atletico Madrid wajjin walqixa qabaachuudhaan lammaffaa irratti argama. Gabatee La Liga Spain torbee 30ffaatiin Real Madrid, Barcelona, Sevilla fi Atletico Madrid wal duraa duubaan dursaa jiru. Mallorca, Levante fi Deportivo Alaves warroottan sadarkaa 18ffaa hanga 20ffaa gubbaa jiranidha. Tapha Serie A Xaayiliyaan torbee 31ffaatiin tapha cimaa torbee kanaa jedhamuun eegamaa kan ture taphni Juventus fi Inter Milaan olaantummaa Inter Milaanitiin xumuramee jira. Taphoonni Serie A Xaayiliyaan kunniin magaalota biyyattii istaadiyeemii garaagaraatti kan taphataman yommuu ta'u, Napoliin Atlaantaa, Udinese, Cagliari, Roomaan, Sampdoria fi Fiorentinaan Impoolii mo'achuu danda'anii jiru. Gabatee Serie A Xaayiliyaan torbee 31ffaa kanaan AC Milaanii fi Napoliin 66, Inter Milaan 63, Juventus 59 wal duraa duubaan dursaa jiru. Taphoonni Serie A Xaayiliyaan kun xumuramuudhaaf torbeen torba qofti kanaaf yommuu ta'u, kilaboonni kanneen akka Genoa, Venezia fi Salentinaan yaaddoo gadi bu'uu keessa galuudhaan sadarkaa gabatee 18ffaa hanga 20ffaa irratti argamu. Tapha Bundesliga Jarman torbee 28ffaadhaan Bayern Munich yoo mo'atu, Dortmund RB Leipzigin dirree ofii Signal Iduna Park irratti mo'amuuf dirqamee jira. Taphoonni Bundesliga Jarman xumuramuuf torbeen 6 wayitaafu kanatti Bayern garaagarummaa qabxii dursummaa gara 9tti guddisee jira. Liigicha Bayern Munich, Dortmund, Bayer Leverkusen fi RB Leipzig wal duraa duubaan dursaa jiru. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa 11 oduu har'aaf qindeeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isinitti himuun kan isin faana turan Mahadi Abdul Basit ogeessa kaameeraa fi teeknikaa Ifaa Miinna waliin ture. Qophiileen Oromiyaa 11 kanneen afanitti